labsa warri gabbaatanii hiriira bahuu hin dandeenye profaayilii si jijjiiradha inni isaa ammaa kanarraa kaasan alatullaa aleeka warri koomantii barreessitu kun yaani profaayilii haadha faatee warra irratti argine warri mudeetaraa kun biloogiin fixaa hundeessi jechuudha. Ijoollee shamarran biyya arabaa mana madaam keessattuu namni isiin sagalee taa'aa ooltu. Ganamaa galgalatti qimamoota mana madaam isiniin jettee ka ganamaa galgala isin gorsaa ooltu akka dhiirri mallaqa isin nyaanneef. Barabboo akka gaafa haati faatee miidiyaa kana dhuftee shamarri mallaqa nyaatamuu dhiifteera. Shamarri Oromoo tun bar mallaqa nyaatamuu sumuunii nyaatamuu dhiiftee akka haati faatee biyya arabaa gabbaatitiin kuweet irraa gorsa eegalte. Dhiirri guutuun hadhaa'ee dhiirri wanni taa'uuf irra hedduu warra mana ijaazaa taa'u kana itti aara maaliif? Birrii gara shamararraa unsuun dhabe gara shamararraa mallaqa nyaatuu waan dhabeef jecha. Soo dhageeffadha. Sa'a ammaa kanarraa kaasee hiriirri nagaa biyyoota garaagaraa keessatti halkan kanaan amma naa barreessaa jiran gubbarraan biyya garaagaraa keessaa hiriirri halkan kanaan eegallamoo ganama eegalaniitiin ana isinii labseemi bor guyyaa borii hiriira baasee yoo viidiyoo isinii maxxansine an usmee miti Itoophiyaa keessatti dhageeffadha. Warri biyyoota biraa irra jirtan immoo Ameerikaa keessa warri jirtan diyaaspooronni warri biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa jirtan gabbaa hiriira baya baaliyyoo dheengaddaa afarsaa bade jedhaniifuyyuu gabbaatee hiriira baatemi gabbaa hiriira bayi warra Awurooppaa jiru sanii walitti qabii warra kombortaa surree birrii shan uffateetiin kararra boonsan walitti qabiitii hiriira baasi haadha faatee mirgisii kabajamuu qaba jechuudha. Gurbaan sunillee immoo salphachuu ta'a wallaahi ni salphata. Haati faatee suuraa isaa maxxansuun barbaadoni. Haati faatee qofa suuraa isaa wajjin gadaa baaftu. Anamma suuraa isaa hin qaba waa hunda hin qaba garuu immoo haga haati faatee jalqabdutti hin jalqabu jedhee dhiise. Haadha faatee icciitii san takkaa qofa gadhayiitii suuraa isaa san qofa akkana maxxansi. Salaam alaikum. Sana boodatti jechuu kan dhukaasu obboleessu. Okay, qophaa'aadha. Guyyaa borii hiriira akka UK'tti marti keessanuun beekame gaafa afarsoon beeytanii marti keessanuu hiriira baanee afarsoodha. Afarsoo akkasitti argamee dhugaan haadha faatee illee ba'uu qabdi. Warroonni UK keessa jirtan naannawa Landan jirtanii fi naannawa Birmingham jirtan guyyaa borii kabajaadhaan isin gaafadha. Seentara irratti wal geenan beekta. Seentara bakka hiriiraa irratti marti keessan guyyaa borii dhimma haadha faateetiif hiriira bahuu qabnaa, bira dhaabachuu qabnaa waan jiru justice for haadha faatee, justice for haadha faatee. Dhugaan haadha faatee haa bahu jechuu qabna. Guyyaa borii marti keessan bira dhaabachuu qabna. Akka bira naa dhaabattan haadha faateeti yaa wallaahi sillee jibbu rakkoo ta'een jaaladhu sigalee namni nama ofii kana wayita waa ta'u hedduu takka qalbii nama cabsaa. Boru ganama marti keessan sa'aatiin beeytanii sa'aatiitti wal geennu sa'a 12 walakkaa irratti haadha faatee akka mirgi isii bahu dhugaan isii akka bahu bor hiriira labsii dabarsee jira akka mootummaa akka itti gaafatamaa dhimmoota ilmaan Oromoo UK'tti. Dhageeffadha dhaboo ajaa teettanii nama 200 fooloo na godha. Maa inni namni 200 kun fooloo na godha. Jazbaadha dhali boru haadha faatee hiriira bahuu dhaani. Boru haadha faatee hiriira bahee ni agarsiisan. Marti keessa fooloo na godha. Marti keessa yoo ani akka afarsoo hiriira bahee afarsoo guyyaa jaha keessa fuudhisanitti dhugaa haadha faatee hin baasin inni isa wadallahu. Sinii galee dhugaa haadha faatee ijoollee akka jirtu walii gadi yaasee seenaa ajaa'ibaa dalageetiin isin agarsiisa. Dhugaan isii bahuu qabdi waan durba taateef. Si galee namatti dhagahamaa qalbii namaa nama cabsa. Intalli tuni intala arsiiti. Qabaachuu baattee haati faatee shamarrummaa isii qofaaf wajjin daawwannaa sin jenne. Kabajamuu qabdi. Mirga shamarraniitu sarbame kun obboleetti ta'e na boleesso haadha ta'e na haati faatee haadha faatee jechuun bar kuyiinii tokkokkii kana lammaffaa irratti haadha faatee jechuun haadha siinkati bara. Namni haadha siinkee jaalattu namni dhugumaan haadha siinkee Itoophiyaa san jaalattu haadha faatee hin jibbitu. Haati faatee dhageeffata tokkoffaa baaliyyoo. Ati jibbuu dandeetta akka dhuunfatitti rakkoo walirraa qabaachuu dandeettan garuu immoo du'aan rakkoo isii irratti hin jibbinu rakkoo isii irratti jaalatu yaada garagaraa wallaahi hin jaalatu namni hedduu amma fakkeenya fi anuu fakkeenya fi yaada tokko bakka haala faateetti hin deeggarre hin jira garuu immoo yaada isii san hin deeggaru malee isii san hin jibbu miidhame isiin barbaadu jechuudha akka isiin miidhamtullee hin barbaadu. Usmee jiddumaanuu 55 seene kongiraa jiddumaanuu 55 seene kongiraa naan jedhe. Kongiraa dhageeffadhu. Bakka warra maal gootami fooloo faayidaa kan qabu dhageeffadhu sitti maal. Lala Amerika keessa jiru namni jiru nama Amerika keessa jiru tokko chonnu galchi warri hiriira yaasuu danda'u iluu irratti sheer godha iluu irratti ta'e sheer godha hundi injira koo tokko ol galchaa mucaa mo'aan kinoo jira mo'aa kagaaf durii afarsoodhaa sagalee ta'aa ture mucaa kana kinoo mucaa mo'aa jedhamu yaa warra Amerika keessa jiru warra Minisootaa keessaa gabbayee hiriira bahuu danda'u hiriira akkama Sumaaleen biyyan galuu ta'eetiin hiriira yaatu kanatti. Assalamu alaikum. Lal alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amerika keessatti hiriira yaasuun dura hiriira jirra Minisootaa keessatti sanuma ka haadha faateeti jijjiirra ammoo sababa beeynu malee jallee gurbaan Minisootaa jiran beedami Minisootaa jira bar gurbaan akkanatti isii miidhe kun gurbaa kana maaliif seeratti hin dhiyeessine si warra achi keessa jirta mucattiin dullubuu fi yoo baafte mucaan kun itti gaafatama guutuu fudhachuu qaba. Akkami seeratti hin dhiyeessine seera dhiyeessina ka
Seeratti seeratti dhiyeessina kana akka fuutanii Minisootaatti. hordoftanii warri achi keessa jirtan yoo seeratti dhiyeessuu hin dandeenye faayidaa takkan qabdan biduun faayidaa. Bilooyinaa walirraa gorra. Ayyee walii gallaa hiriira seera dhiyeessina. Duraani waan iyyuu hin beeku hadha dhaga'e. Dubbiillee osoo hin beekne keessa seenuun gaariidhaa miti. Miidiyaarraa hin turrani maali rakkoo. Horiyaa maal taate moo asii dha mataa qabannee osii galchii deedaatiillee eda'uu abdaa maaliif hiriira baatee gadi baatee arafaatee tutuqamee miin dalarsiitti hiriira bahuun dura waan itti bahu beekuu qaba. ምን አይነት ሰው ነው በእናትህ እንደዚህ አይነት ሰው ኧረ ትጠላለህ ኧረ ምን አይነት ሰው ነው አንተ ሆሪያ በር ዱበርቲቴ ነበር ብሪ ኢትዮጵያ በር ሚሊየን ለማኛተም Daala mara geeffadhu. ማቀለ ደስ Amma profaayilii namoonni hedduu fudhataa jiran baaliyyoo profaayilii godhachuu qabaa wala dirqama miidiyaa kun guutuu qabu bade serti bade ko intalo wadi qarritti onna galcha qarrete jedhamtu ol galcha faransa karata hiriira baatu san nei wallahi azim dhufte ko intala takka jala jira bade networking qabdu malee banne hadafa hiriiran baaftee mutunillee buru faransa keessatti yoo hiriirri bayin ibsisaa Guddaa gooba galatoomaa dhugaa rabbi ani baay'een gammadee jechuudha. Usmee kana baay'ee yaada waliin gallu yeroo baay'ee. Keessaan footoo haadha faaxee kana naa ergisa mucaan kun piroofaayilii irraa qabu dafe. Okay, ayirra isinii kaya qoya ayirra isinii kaya. Boru dhiiratiin qabidhaa kaabboodii isaa dubbattu Buyitii irratti hin qabina naala bushak lagee nu aboo qabaa. maayini kunin jazbaadhan ishee Dubbadhu. Ilaala. innaa boruu jechuudha. Hiriira baanaa wanni waadaa isinii gal hoo jiraate immoo hoggaa 14 biyya Awurooppaa jireedha. Inna gaafa jechuudha daabboo dhuguma wanni jiru sun gadi ba'e kiyyallee jechuudha. Mana usmee fideetiin balaqqateetu agarsiisa. Dhugaa rabbi ani haadha faaxee fuundura waan Kijiba hundaa daabboon haadha dhaabachuudhaaf qophii faaxee jechuudha. waan daabboo inumaan shakkin. Inuu shakkin. Daabboon Injiru daabboon Harma haadha faaxee yoo fidan dhageeffadhu. Daabboo isiitu miti. Yoo harma haadha faaxee fidanii jedhan. Wallahi gaafsan ufajjee isaanii. Harma haadha faaxee fidanii yoo photoshoppii dalaganii fidan malee hin jiru daabboon haadha faaxee osoo jiraate kana dura gadi hin ba'u. Haati faaxee daabboon isii osoo waraabame gaafa kuweet hin jirtu shamara biyya arabaa itti taphatan kan gaafa san waraabama. Saa amma namni sanaxalee jirin haadha faaxee asirra teettee nama gorsitu. Taa akkanatti nama hundaayyuu karaa taatee bar shamarruu akka isiin gorsuu eegaltee hudduu dhiiratti agarsiisuu diddee bara. Hudduu miisee jala nagee yoo karatte amma shamarri namatti agarsiiftu hin jirtu. Profaayilii arafaatee gaadha. Shin Hundi keessan profaayilii haadha faaxee godhadhaa. Fooloo warra qaban keessan dubbise naa deebisuu didde. Inni akkasii boru jechuudha warri Profaayilii Faransaay Arafaati laashappel marti keessa. yaaduma keessanuu laashappel ooltanii yaaduma keessanuu laashappel ooltanii bakka suuqiitti yaa xiqqishuu sanitti walaa agarru boru sa'aatii 15 irratti isiniin jedhaanis hojiidha gizeedhaniin baa piriis musliima kiristaana hoduun jedhini akka dubartiititti hiriira baanaa anatu Ila qarriti sitti marageeffadhu qarriti qofaatti maasume. Amma afaaniin akkana jettee asirraa gabbuuta boru yoo namni si dhabillee laayivii waraabdee yookaan liivii seentee justice for arafaa ta'eetu fotoo irra deebi'e dhageeffatu sitti maan qubna garii sitti maa jira qalqalli irra jiru dhugaan intala teenaa baatuu fi bor yoo ijoollee illee achisi dhufu rabdi laashaappet ofii keeti viidiyoo akkana farsoo dalagisanii daleedee gadhiif. Baabura keessatti tireenii keessa deemee wayyaa nama maraatee uffadde hoonaan ani baabura viidiyoo haadha faaxeetiin waraabin tuu sareedha namaa miti naan jedha ani jechuudha yoo ani boruu jechuudha akka nama maraateetitti firii haadha faaxeedhe adiin hundi haga poolisii yaamtuutitti gadi hin dhaabbadhu jechuudha akkasi viidiyoo waraabee isinii gallakkisa oromoo silaa walirratti duulu malee walii duuluun beektu keessattuu warri shamarranii akka waan rakkoon isinirra hin geenye nu hunduu biyya ombaa jirra jechuudha bakka haatiif abbaan keenya hin jirre kanaaf guyyaa tokko rakkoon nu qunnamuu danda'a biyya Awurooppaa jiraanne fi miti kanaafu jechuudha boruu ani oromoon hoo baate nan eega jechuudha akka sa'aatii 15tti bakka suuqii kiyyaatitti laashappeelitti jechuudha bakka paarkii xiqqishuutitti achitti yaaduma keessanuu dhadhaabbatanii akka muka sibiilaayi hidhamee jira hin gowwoomsani akkamitti akka gowwoomsan hin beeku Ameerikaa taa'ee miliyoona 2 birrii Itoophiyaa nyaatee micaan akkasitti kunoo ofin ajjeesa chaartii kanaafu ishii bira haa dhaabbannu Oromoo walirratti duuluu dhiisaa walin lolina kanaafu ani jechuudha. Duraanuu hin iyyitanaan jedhanii kana caala iyyee Paarisitti oonan hin agarsiisin annamaa miti isiniin jedha guddaa galatooma nama biraa ol galcha gadi bu'a. Akkasii achi keessatti dhageettii guddaa qabda nama sirriitti Oromoo sagalee ta'uu jettiin tuni. Nama akkana kan hin Itti barbaadu. gaafatamtuu koominiitiiti ana beekaadhis isiin nama gaafa
Afarsoo Akkasi san biyyoota Ameerikaa kana keessa nama akkamitti dhabne amma Awurooppaa Faransaay keessa arganneetiin jira UK keessa arganne Awurooppaa Ameerikaa keessa akkamitti dhabne warra Ameerikaa doffaarii Minisootaa keessa gabbayee guyyaa har'aa irraa hiriira eegalchiisu akkamitti dhabne nuti nama guyyaa har'aa kanarraa hiriira eegalchiisu akkamitti dhabne nama mirga haadha faatatiif falmu ka har'a dhiirri haadha faatatiif hin falmine shamarri haadha faatatiif hin falmine na alatullaahi aleeka shamarummaan qabdoti diqaaladha hundi kee jechuudha namni ilmoo namaa irraa baate namni dhugumaan obboleetti gaarii qabnu namni zarii qabduufi namni dhugumatti garteetiin ilma namaa taateetiin namummaa amantuu fi dhugaa jaalattu haadha faateetu kan namni dhaabanne namummaa takkan qabdu kana amaniitii fudhu warra barbaade kabirallee maalii yoo si beeka warra bakka biyya biraa irraa dandeettii gurguddaa Ye warra Austraaliyaa shagitu eessa jira? Shagitu eessa jirta dubbatu? Austraaliyaa irraa warri jirtan barreeffata Austraaliyaa irraa warri Austraaliyaa irraa lafa barreessa. Eessa jirta? Suudii jirta? Nairobi jira Nairobi. Nairobi irraa dhageeffadhu Ramzaa waliin bor shurraabii haadha faatee dalagattanii shurraabii wanni irra laxafattanii akkasitti hiriira baatan dhageette? Shurraabii haadha faatee bakka hunda keessatti amma dhageeffata laal tokkoffaa irratti Meeqoo Nairobi laalla wanni Austraaliyaa irraa barreessame Austraaliyaan barreessa warri Kaanaada Mee warri Austraaliyaa jirtan Austraaliyaa irraa Fooloo kiyyarraa isin galcha fooloo kiyyarraa isin galcha akka itti isin galchina yaa fooloo kiyyarraa galchite isin galcha Austraaliyaa jireera fooloo gubba barreessa fooloo godha akkas yaa Austraaliyaa argee koo Austraaliyaan hin jiru Austraaliyaa galchee kun Austraaliyaa koo fooloo kiyyarraa galchaara koo ka fooloo na godhe irraa galchaara kinooti utun Austraaliyaa jirti koo kootu seen Ameerikaa irra yoo jiraattan Ameerikaa irra Oi Austraaliyaa okay bicha jirtaati Oi Yene bicha dubbatu Austraaliyaa warri jirta anarra qaba meeshin godha wayita si fooloo na goota meeshin irraa sin galcha kootu argee jira connection isin dalagu connection isin dalagu takkaa muyitii qabadhu baaliyyoo takkaa muyitii qabadhu ummata kana waa dhaamsa isin dhaabna dhageeffata dhaamsa kana tokkoffaa irra dhaamsa isin dhaabnu haadha faatee wanni isii falmaa jirru tokkoffaa waan shamara taateef lammaffaa irratti haati faatee haadha nama maraati haadha siinqetti sadaffaa irratti haadha faatee jechuun maqaan haadha faatee kun kan itti mogga'e sababbii isiin shamarran biyya arabaa keessatti rakkatan kanneen rakkoo siqaa'ii hedduu argan kana gorsite haadha faatee jedhanii namni hundi maqaa kabajaa hagana ga'uu kana moggaasee fi haati faatee barri ilmaan haadha salan diqaalota haadharaa waan hin taane faaniin waa uummanni kun osoo kan salphatu taate haati faatee osoo hudduun isii gabbayee bar shamara biyya arabaa guutuu hudduun isii gabbayee bar akkasin laaluu qabdanii bar haadha faatee jechuun haadha keessan hundaa jechuun faatee jechuun shamarran biyya arabaa biyya namaa kana keessa jirtu hunda faata jedhanii waaman kanas salphate sila kana mufirra beekuu wallaalee ummata muhayyimii akkanaa kana nagarreen hudduu namaa barbaaduu fi salphina namaa barbaaduu deemtan gayyaatanii isaa ammaa kanarraa hiriira labsuu qabdan Dubaay keessa warri jirtan battalay warri Dubaay keessa shurraaba haadha faatee hojjechiisa saarraa kanarraa kaasa shurraaba haadha faatee hojjechiiftanii addatti alaabaa hojjechiiftanii fi haadha faatee profaayilii kaanna shurraabii isiin ergitan biyya jirtanitti sirraa xalabannee haadha faatee godhanna kana boodatti hundi keenya jechuudha haga mirgi isii kana kabajamee haadha faateeti dhugumatti dhugaan haadha faatee kun ba'uutitti shurraabii haadha faatee halkan wayitii rafnu ofirraan baafnu wayita jaartii teene wajjillee rafnu illee yoo jiraate warri jaartii bira jirullee jaartii isaa wajjin suuraa ofirraa baasuun qabu shurraabii isii boraafatee hundi isii mirga haadha faatee akka hin irraanfatamne akka seeran isin irraanfatamne kitaaba namni galmeessu jiraachuu qaba seera haadha faatee osoo galmeessanii osoo kitaaban galmeessanii haati faatee bar wallaahi billaahi ijoollee dhuufuu akka